galanni saafato. Amen. Gaafa guyyaa tokko gaafa nufe barreeffama barreessaatii walitti laaddaa waan isin rakkisan jedhanii turan yaani garuu manumatti fixeen footoo fidee dhufe. Akka jedhanillee naaf hin galle hin beekus ture garuu achumatti amaneen Waaqayyo waa'ee footoo kanaa waa gochuu qaba. Kun amma yoomitti gaaffii natti ta'uun qabu ija kana ammoo arguu qaba jedheetan manattan fixee dhufe. Gaafuma nufe jechuudha. Eenyuyyuu nagarree ijoollee nama lama faana nufe footoo kana garuu na harkatti hin argine. Mana walumaan baane Hussein fidee dhufe tokko jirti ammayyuu askiyaa tokkotu hin jiru malee. Gooftaan guddaadha. Amen. Imija todee waan an abdii kootti kuteedha ture. Namni anattiyyuu gaaffii wanta ta'edha. Namni kamis garuu hin beeku. Isan abdiitti kutadhe harki Waaqayyoo gidduu galee na oolche. Amen. Iddoo biraattis utuu footicha irratti hin kadhatamiin asitti dhaga'eera garuu iddoo biraadhaas dhaga'eera inni raawwate garuu asittidha. Waaqayyoo haa kabajamu. Isa nutti ulfaate Waaqayyoo hin xumura. Gooftaan guddaadha. Amantiin koddoo kana waan hin taaneef har'aa borii hin dhufu. Kanaafidha malee yeroo hundumaa dhufeetuun dhugaa ba'e kanan dhugaa ba'u waan baay'eedha adduma iddoo kana dhufeeyyuu. Iddoo namni maratu miti Waaqayyoo ofii isaatiin maratee jira. Gaafa sana baay'ee jireenyi koo goolamaadha ture. Abdii kutadheera ture dhimma mana koo keessaan kan wal qabate waan baay'ee natti ulfaatedha ture. Garuu Waaqayyo akka danda'u beeka lapheen koo namana ture garuu hin xumurama yoo innis hin danda'ama kun jedhee yaanne. Wanta baay'ee dhagaa hiikee dubbachuudhaaf Waaqayyo beeka garuu waan baay'ee na rakkisudha. Nama kamittiyyuu nama fuula nama kamitti ifa ta'uu kan hin dandeenyedha. Yoon dubbaddas namni itti kan nanuuf fudha wanti suni wanta anaanis layyaasisu ture. Garuu Waaqayyo wanta na layyaasisu sana gara ulfinaatti naaf jijjiireera. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Waan ani isaaf kennuun qabu galata qofaadha. Ganaadha dhuga ba'umsa ni qabu dhuga baatii guddaan ganaa jira. Garuu yoo nuti dhugaa baane malee hin hojjetamu. Wantichi Unumtiyyuu daa'ima keenyaaf waan xinnoo yoo laanne yoo ijoolleen keenya gammaddee waan xinnoo sana fudhatte waan guddaa goonaaf waan ta'eef abbaan keenya inni waaqarraas waan guddaadha garuu kan inni nuuf godhu nuti immoo xiqqooru malee yoo keessaattiin isa galateeffanne garaasaa ciibsuu hin dandeenyu waan baay'ee yoo goone garuu sheema kanaan galateeffannee garaasaa ciibsuun wayya waan baay'ee na oolcheera mana koos diigamuu oolche Waaqayyo. Gaafa sana sadarkaa diigamuurra manni koo kan inni ga'e bakka na rakkisa haasa'uunsa baay'ee na rakkisa garuu Waaqayyo isa sana dabarsee ulfina fideera. Galanni guddaan bara baraan teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Waan hin godhee garaasaa isa ciibsu tokkoyyuu hin qabu garuu isa galateeffadhe yoon isa galateeffadhe galanni koo garaasaa ciibsuu danda'u. Yesuus haa kabajamu. Waan baay'ee layyuu guddaa lafa kana irratti jechuudha. Ani gaafa rakkadhus gaafa namatti maddu dhabu gara lafa kanaan dhufa. Yeroo hundumaa jechuudha. Mana koo ciisellee garaa kootiin lafa kanarra hin jiraan. Maaliif sababni isaa ani amaneera waan ta'eef namni kan waan fedhe yoo jedheyyuu amantiin koo qofaan akkana ga'u waan hin beekuuf gara lafa kanaa yoon dhufe nan boqodha. Keessi koo baay'ee na boqota. Gaafa jireenyi koo hundumtuu yaaddoodhaan marfamu. Gaafan bitatti mirgatti ilaalee namatti maddu dhabu dhugaa akka nama haadhatti baqatuun gara iddoo kanaa dhufan. Garuu furmaata fudhadheen gala. Namoonni baay'een raajii hedduu gaafa isinitti raajamu miti garuu lafti kun raajirra caaludha. Si amanaa rakkoo qabdan fidadhaa gara kanaa kottaa lafa baay'eetti geessanii. Isanis rakkadhe kana waan nama baay'eetti geesse beektota kan jedhamanis fira koodha kan jedhamanis ormaa kan jedhanis fira baay'eetti geesse garuu isaan itti geesse sana ittiin qoosaa godhan Yesuusitti geesse garuu akka qoosaa miti ulfinaan deebisee naaf fide. Warri yeroo akka koo rakkattan warri garatti gortan abdan firattis gortanii ollaattis gortanii maatittis gortanii riyaattis gortanii
Iccitii isin hiriyaa keessanitti himattan, iccitii isin ollaa keessanitti himattan, iccitii isin fira keessanitti himattan bakkee ba'e yoo ta'e gara Yesuusitti fidadhaa. Ani gara Yesuusitti fidadhee inni makoo xumuradhe. Isinis warra akka koo yoo jiraattan fidaa ittiin xumuradhaa. Lafa kanatti biyyoon lafa kanaa bu'aa qaba. Dhugaa guyyaa tokko dhufee ittiin jechuudha. Namni iyyuu anaaf hin karanne waldaa kanatti ani raajummaan natti raajee miti kanan dhufe. Lafa sana taa'ee biyyoo fudhadhee galeen hojii ittiin hojjetadhe. Yesuus hin hojjeta. Lafa sagaleen isaa irratti ba'etti hojiin hinuma hojjetama. Isinitti raajamu, isinitti hin raajamin, isin amannaan lafa sagaleen Waaqayyootti dubbatame biyyoon sun dhimma baasa. Kanaafuu kottaa itti gara Waaqayyootti baqadhaa yeroo keessan fidaa kottaa garasa garuu garaa kukkii baattanii hin dhufina. Hin hojjetu awwaara. Yeroo baay'ee nuti gaafa gara mana Waaqayyoo dhufuu qabnu garaa keenya qulqulleessuu qabna. Boloonni nuti gidduu jirru nama nuti beennu yoo ta'an nama nuti isaan garaa isaanii wajjin wal beennu waan baay'ee wajjin qoosnu yoo ta'e lafti nuti irra dhaabbannu kun ulfina qabaachuu qaba. Lafa kanaan hojii baay'eetu naaf hojjetame awwaara iddoo tuffatamu kanaan iddoo itti utaalamutu hin taane iddoo meeshaa gurguddaan jiru hin taane lafti kun lafa furmaataadha. Anaaf mana koo furmaata ta'eera warra kaan hin beeku. Amma isaan dhufee dhuman dhugaa ba'a isin immoo dhaggeeffattoota duwwaan ta'ina kottaa na booddees dhugaa ba'a Waaqayyo nama baay'eef hojjete ana qofaa miti. Namni dhuftanii yaaddoo keessan hunduma gara Waaqayyootti lafa kana irratti obbaafattan baay'eetu jirtu. Qabdaniin ta'ina qabnee teenyaan eebbi keenyas qabamee ta'a. Isheenuma argannetti yoo galateeffanne guddaa ni baafanna. Harki Waaqayyoo bal'aadha. Harka Waaqayyoo kee waan guddaa baafanna. Kottaa isa Waaqayyoo isiniif godhe hin nossina. Kottaa ittiin dhugaa ba'a. Anis baay'een ittiin miidhame bara baay'ee waan Waaqayyo naaf godhe utuu akka naaf hin godhamneetti lakkaa'ee darbaan ture. Ani yeroo wanti baay'een naaf hojjetamu waan na uumeef na hojjeteen jedha. Sirriidha garuu waan nu uumeef hin hojjeta. Garuu immoo yoo ittiin isa galateeffanne guddaa arganna. Waaqayyo waan na dhaggeeffataniif isin haa eebbisu. Ammas naa kadhadhaa dhuga baatii guddaa fidee nan dhufa. Boleessa tokko wajjinis guyyaa tokko nan dhufa. Naa kadhadhaa fuula Waaqayyootti yeroo hundumaa nan irraanfatinaa. Anis immoo hamman Waaqayyo na gargaarutti dhuga baatii koo addan kutu dhuga baatii duubaan miti wanti Waaqayyo godhus jiraachuu danda'a nus waan goonu goona. Waaqayyo haa kabajamu hunda dhaggeeffatanii galatooma. Waaqayyo boleetti keenya eebbisu. Dhuguma Waaqayyo ishee eebbisee manni ishee eebbifame. Gaafa sana dhuftee achi teessii suuraa fiddee dhufte. Namoonni warri kaan barreeffatanii isheen garuu suuraa fiddee dhufte. Suuraa isheen fiddee dhufte kana gaaffii kun deebii argateetu eebba godhattee galtiinaan jedhe Waaqayyo. Waaqayyoonni gaaffii ishee deebise gaaffii kee adeemisu. Waaqayyoonni gara ishee ilaale gara kee ilaalu. Waaqayyoonni seenaa ishee jijjiire seenaa keessa nagee daru. Yeroo tokko immoo awwaara fudhee galee achii mucaan dhukkubsannaan isheen addanaa awwaara dhuftee fudhattee galte. Ganama barii nuyi kadhannaa irra turre isheen garuu achi teessee sokkite awwaaruma fudhattee sokkite. Awwaaruma sanaan Waaqayyo isheedhaaf hojjete. Isas guyyaa duraa dhugaa baate. Warri guyyaa tokko dhugaa baan daddabalamee dhugaa ba'uudhaaf kunoo. Ameen. Gaafa duraa sana dhugaa baateetti amma immoo dhugaa baatee haaraa fiddee dhufte. Ammas warri dhugaa baatii amma dheengaddaa namootaaf kadhannaa Daawit garbichi Waaqayyoo faarfannaa 34 gubbaa irratti yaa Waaqayyo gooftaan fayyiftu jedhetu lubbuu tokkitti ani gaba harka diinotaatii baasii ani immoo waldaa guddicha keessatti isin galateeffadhaa. Amma isin hin galateeffattan sababii isin hin galateeffanneef seexanni yeroo baay'ee isinitti marmaara. As ba'aa dhugaa ba'aa yoo jenne seexanni akka inni isin gadhiisu akka isin irratti aboon arganne waan beekuufi as kottaa dhugaa ba'aa isin jenna. Namoonni garuu dhugaan ba'an yeroo baay'ee Waaqayyo ammayyuu dabala yoo biletti keenya dhugaa baatu haa godhu. Hundi keessan dhugaa baatuu ta'a. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Olkaanee jaajilee xumurra gooftaa keenya galateeffanna. Haleluuyaa. Akka keessan raasaatiin illatti cime Waaqayyotu hin cimoodha. Inni natti cime Waaqayyotu hin cimu. Obboleettis ishee warra akka keerra kaa'i. Siisan biseera Waaqayyooniin. Akka keerra kaa'itii Waaqayyo siisan biseera jedhiin. Ulfina elaa salphina diinni sirratti qopheesse ulfinaan Waaqayyo keessa si dabarsa. Diinni dura kee masanaagilii wayii ka'aa jira Waaqayyo garuu ulfinaan dura keessa si dabarsa. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo ulfinaan keessa si dabarsa. Waaqayyo ulfinaan na dabarsaa jedhi. Kottu minaan na iti. Xiqqaa tokkoon gadhaabu. Adalaan nuti sokkeen jedhina. Xiqqaa tokko ittiin gadhaabu.
wasakatina bola tina mosakani abo lafa seexanni eebba kee irratti sitti marmaaraa jiru kanatti Waaqayyo adagaa dingataa duraa si baraara. Ameen haleluuyaa. Siina noodee dura gaarmalee siin jajadaa ani amalee. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan waan sitti marmee eebba keetti marmee dura kee jiru jira dura keetti in kaasa kisaaraa diinni dura kee kaayu.